Bilbila kee yookiin waaletii kee iddoo tokkotti gattee deebistee yoon arganne si aarsaa si gaabbisiisa. Biyya kanatti garuu dubbiin faallaa. Meeshaan bade ni argama, abbaa isaattis deebi'a. Ijoolleen otoo nafiin meeshaa bade ni deebisu, lafaa arge jedhanii fudhataniin deemani. Jaappaanitti namni sherfee tokkoyyuu kansaa kan hin taane hin fudhatu. Amanamummaan ajaa'iba. Biyyattiin akka addunyaatti hojimaata meeshaan bade itti argamu si'ataa ta'e qabdi. Ta'us hojimaatni kun amanamummaa namootaa qofaarratti kan hundaa'u miti. Aadaa biyyaalessaa mi'a bade gabaasuu, qixeessuu fi ol kaa'uutu jira. Bara 2019 Tookiyootti qarshiin doolaara miiliyoona 34 deebifamuun riikardii cabseera. Qarshii kana keessaa doolaarri miiliyoona 24.9 ta'u abbaasaaf deebifameera. Biyyattii keessatti mi'ooti dhuunfaa miiliyoonaan lakkaa'aman waggaa waggaan badu. Garuu as akka biyya kaanii miti. Bilbila kee, waaletii kee gattee achi buutee isaa dhabdeen teessu. Carraan deebistee argachuu kee baay'ee guddaadha. Kuni wiirtuu Lidabaashii waan badee argame itti kuufamu Tookiyootti argamudha. Bara 2024 meeshaaleen badanii argaman miiliyoona 4.7 wiirtuu kanaaf kennamaniiru. Tookiyoo keessatti guyyaa guyyaatti meeshaaleen 7,700 ta'an ni deebifamu. Tookiyoon magaalota Jaappaan kaan caalaa miini bade deebi'ee itti argamudha. Meeshaan baay'inaan argamee jedhamee deebifamu maal sitti fakkaata? Bilbila yoo jette argatteetta. Bilbila badee keessaa harki 90 abbaa isaatti deebi'a. Sadarkaa lammaffaa irratti immoo meeshaan badee deebifamu waaletiidha. Innis harka 70 kan ta'u abbaa isaatti deebi'a.